Seenaan taa'u giftara santaasida. Haati faatetii fi seenaan tapha beellamaa qaban Seepteembar gaafa tokko. Seepteembarii ila waliin yaasa ulaalaa jira. Juma kana waliin beeku bar kamtu Deesembarii kamtu Seepteembarii. Jaanuwaarii. Rabbeedhi doktormaa rabbeedhi. Maammaa waan fokkisiifte. Baatiin dhugumaan jedhama jiru Jaanuwaarii. Aduun fokkanne kan rifeensi sirraa arga. Februariidha baatiin lammaffaa kun. Rifeensa kan ku'an chiikota akkana na Februaarii shabbaree tokkotti dheedhanii bar. hundi keessanuu Feenat, Abdi, Saarii. Guyyaa sadii booda jechuudha. Baadiyyaa. Hundi keessan haadha seenaa maki leenca qopheessa kootta haati faatetii fi seenaan tapha beellamaa qaban. Mucaan viidiyoo hojjettu sun illee viidiyoo hojjedhuuf eenyu OBN barsiisaa jiran tokko. Wallahi nama dhibba torba irratti hin kolfe. Sooddaa hojii keessan. Ani seenaan haa taphattu haa ta'e gaafa sanaan giftara kee miti. Simdee kuwan. Anam achita suuraa kaayee waliin taphadha. Suuraa wayii xiqqoo kaayee suuraa wajjin taphadha. Malee achi bayyaadhaan salphadhaani. Mataa fayyaana qaba. Wallahi suuraa miti viidiyoo dhute seenaan si mootisi. Argeen suuraa kaayee waliin taphadha jedhee bar nageenyuma kiyyaafu. Mooye tameefillee suuraa kaayee wajji taphadha. Taphadhaa haadha faateetii fi seenaan taphadhaa hin laallame. Dhugaani mootii. Ormaan taphata biyyuuna. Koodii tiktookiin kee jamiidha. Kolfina waliin taphachiisa. Maaf salphadhamee guyyaa Oromoon jaalattu na jibbitu iyyuu guyyaa sana addaan baafadha. Koodii achirratti ergame fidimee haadha faate. Koodii maali? Miitu godha dhuntan. Akkeemiitu Kan kebeet godhe asli. Anettiin hasaa lamaan. Kafeenaatiin haasa'ee harkaan kan kee Kan seenaatiin haasaasa. Waa isin argaa kiyyaan isinitti deebee dhufe keessaa baafamee ala jira koppilinkii godha jennaan diddanii. nama abboo kan keetiin miti kama seenaatiin haasa'ee jirta si argaa jira. Warra balkaabaa kanaan haasayaa ture isin argu. Koodii sibira dhufee haadha faate bar lakkoofsa sibira jiru ni jira tiktookiin seenaa. Nameetiin argine dhoonne. Sirreessa dhiisi sirreesseera nama barate abbaan seenaa. Yetamaadhaa hedikko. Lalla. Karmaan gizii fedha dura. Amma laal jettee akka nama jiru wallahi fiidii achii kaatee as dhufte muddamte kijibduun sun jaartiin tun na tuffatu. Mala bultii. Gaafuma sin qef jedhaa dhuftan iyyee akkasin ta'inaaf galeette ati mana abbaa manaati. Maali koo isu amma naannoo keenyatti amma haati faatee osoo kunoo arsii dhame osoo jaarsii kijibe xaaraa laalti beektaati dubartiin arsii gizee jaarsi kijibu xaaraa laalti. Keessan kun maali nama saaxila jedha amma mana keessatti gizee baay'ee gizee keessummaa mul'atu gizee hawwaa haasa'e gizee aankoo jibachuudhaan jetti uummanni akka ija keessa na lallaalee. Jechuun of bariidha kamaan. Kun ikkoo si shaffanuudha barsiidha. Akka namni sin dhageenye tukuratee akkasitti saabamneedhaaf bara. Xaaraa laaluu wayya ka amma keenya sagaleen dhageessisa nama dabartiin arsii xaaraa. Lakkee isa ijarraa baramaa jennaan bareedduudhaatis jabaattee deebita yoo fagaatte tu fagaattee hin deebiin. Haa ta'u kaagatan. Warri koomentii ka xaaraa laalaa wayyamu ka jedhee nama saaxilansa wayyamee koomentii barreessa. Jechuu wayya warri jettan tokko barreessa warri xaaraa laaluu jettan lama barreessa. Baay'ee xaara seena ara faate namitti qalbii na fuute bada boogizee nama bira waa mul'ee isima waan atti godhatte bada. Dubbiin eegaa sun taate akkamii akka bakka gaarii si bulchite. Maasha Allah. Hiriyoonni kiyya guutuun jaartii lama fuudhanii biratti wannoo qaban diskoortii lama sadi fuudhanii diskoortii ሁሉ አላቸው ዲስኮርት ቤተን በረዱ ዲስኮርት ቤታ Discord jedhama doktor. Discord Akka misal akka afaan warra akka afaan Akkuma malee namni wayii tiktookii kana keessa taa'eeti.
caffee afaan yaa'ii godina arsiidha. Caffee afaan yaa'ii godina godina dhaan beekaan hin beeku. Guyyaa bareessaa gabboofatee iibon adda gola. Video ni dah mana ni? Hin beeku wallaahi hin beeku. Astagfirullah. Subhanallah. Awal awal teh wallah Rabbu mandu kau siapa aja. Tiro tu onne sente fitte akat video sih tidak wala ni. Suguti orang mau saya tutun tapi ni mana? Suguti. Nanti syukuti internetnya timben nata berak abda ada sih. Dokter, Ya, kalau tu. Naga ajar tu. Saya kabda. Faya. Alhamdulillah, masih naga. Naga, sarai. Asmar rai baku majur rai. Bakka sihir tu malit tu benar sih Rabbi bekau boleh timani mana manu cingkit. Kairo rai. Makin najala bai. Makin najala bai. Makin dubbi sueda. Shugute makasi timbakade. Isni nago dijadu eda. Sihir tadi, biaya jirtu. Dubai jira. Dubai deh ni maka syukuti bapak tarik. Akan apa bosan aja ru? Shugutin dokofan Kairo jirti. Shugutin lamma Dubai jirti. Betul. Wali Dubai syukuti bapak cungkap. Dalaga cubi ya baat malah kaso biyambane. Bakal tangkap saya juga. Takka Kenya dem, takka Kairo. Akkan. Kau doktor gaafa fuudhagaan maal akkam nama godha gidduu kana amallee kan kunatti jijjiiramee jira beektaa. Fuudhan ga'e natti fakkaadha. Ya Rabbi kiya maaluma kiyya ta'a uummata kana afaan isaanii wallaale. Injiinar Ibrahim kun kamin injiinar Ibrahim Bushra jedha dhuguma injiinara. Kun kamin. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Giftaroch, ummata miskina, warra mana madami, kimamochi. Wow. Mammen Idrisi wanta kan kennine. Mammen akkuma sareeti. Sareen bakka lafee argite dhaabatti. Inni bakka waa argate waa funaannachuu fi gamale obbolummaa maalummaa isinarra komattan san hin beeku. Oromummaa hin beeku waan akkasii keessaa bahee jira maamme. Kanaaf Mubaarakarra sanaan ummatatu isa duuba jira. Ummanni isa duuba jiraachuu ragaadhaan itti argisiiftan. Ragaadhaan itti argisiisu Mubaarak musammaa giiftii meeqa argatte? Kooyinii meeqa argatte? Jedhii gaafadhu obboleessa kiyya. Idriisii fi Mubaarak goddanyaadha. Giiftii meeqa argatte? Jedhee Idriisii na gaafatu. Wallaahi walitti hin dhufan. Isiniif himaan. Gubbarraa kaastee haga samii yoo fuute waan Mubaarak argate walakkaan arganne Idriis. Kooyinii mattuu jechuudha. Amma namni gariin gabbuusee kooyinii Idriis no walitti hin dhufan. Nuti warra lamaanuu laalaa ture bara. Leenci Mubaarak kenname meeqa akka ta'e? Idriis leenca meeqa argate beektanii? Walumaa galatti leenca 30 bara. Tapha taphatame keessa walumaa gala leenca 30 argate Idriis. Eessaa walitti dhufare? Leenca 38 argate Idriis. Leenca 44 kaayatee dhufe 38 argate. Mubaarak musammaa viidiyoon amma boosisii godhe qofa leenca 37. Sanuu taphaan alatti kagadhiifame. Taphaan ala kagadhiifame. Walumattuun dhufan siin jedha. Kanaafuu waa'ee leencaa, waa'ee qurxummii, waa'ee maarree namoonni baay'ee nama gadi dhufanii warri Habashaa kan maal jechaa jiran kabisaatti tiratedha. Kabisaatti tirate. Nama 50 20 injifanneedha. No. Oromoon Idriisiin mufachiisuu hin barbaanne. Giiftaroonni Oromoo Idriisiin mufachiisuu hin barbaanne. Beekaniitiniin gizee taphni taphatamaa hin jirretti dabilii irratti tapha lammaffaa irratti akkas godhan. Tokkoffaa garuu itti argisiisee jira Oromoon maal akka ta'e. Saniin gara kaanitti wanni guddaan wanni ijoon maali? Mubaarak musammaa sappoortii godhuudha. Mubaarak musammaa akkuma inni kaleessa hawaasa isaa bira dhaabatee uummata miskiina deeggaraa turetti isa deeggaruudha. Araatinati qabxiin ijoon isii tan. Sanirraan ammoo
wanni isin gammachiisuu qabu giftiin mubaarakii kenname giftii akkamii akka ta'e isin hunduu ni beektan waan ta'eef kanaaf jecha obboleewwan kenna baga gammaddanii mubaarakiin jechuun alatti zarraaf akaakii zarraa fi propagaandaa amma warri faannoo caffaranii maal jedhan san viidiyoo macallisaa poostii godhaafi giftiin akkamii akka mubaarakii kenname haa hubatanii sinii galeemi kana bakka mubaarakiin Oromoon osoo barbaade tapha sadiin duwwaan hin baasa Idriisi kaleessa jechuudha. Tapha sadiinuu duwwaan hin baastan hin barbaanne malee dhugaa isinitti maal. Tapha sadiin osoo Idriis tokkochan injifanne sadiinuun injifatta. Shakkii tokko malee hin argitanii isin. Tapha san akka jammaree giiftiin osoo addaan injitin dhumateera. Idriisiin bira warri seenee laaleen beeka. Gizee taphni jammaru qofa waa kennaafi turan isaan. Oromoon garuu sadiif hin dhufne. Mubaarakiin sappoorti goonaa. Mubaarakiin tumsina jedhee dhufe Oromoon. Akkasuma tumsitanii jechuudha. Kanaaf jecha namoonni baay'een pirezidaantii Maammee irraa haasa'aa waan jirtaniif pirezidaantii Maammeen inni mubaarakiin qofaa miti daa'ima rabbi isaa kenne san doolaara yoo argate dabarsee faannoo hin kenna. Doolaara yoo kennaniif shaabiyaadhaan kenna dabarsee birri irraan hafu Maammeen. Wanni ammoo inni mubaarakiin dhiisee gamas godheef Oromoon qaata giiftii kennuufii dhiise Maammeedha. Ummata Oromoo duraan itti fayyadamee ture Maammeen. Maqaa Jawaar Muhammadiin maqaa deeggarsa qabsoo Oromootiin Oromoo shaqqalee ture. San ammoo ijoollee biyya Arabaa shaqqalee ture. San nutu harkaa dhaabe. Profeesar Musin agartan kanatu galmee isaa harkaa cufe pirezidaantii Maammee. Gaafa inni mallaqa dhalaa biyya shamarran biyya Arabaa maqaa Jawaariin maqaa qabsootiin ani abbaa imaanaa Finfinneeti ani jegnaa ani maarree jedhee gaafa inni dubbii tumee dirqim godhee ummata keenya shamarran biyya qimamii mana madaamii kana duqeetii godhe. Dhufneetu maqaa fasan Oromoon narra duulaa ture. Dhaabbadhaa jedheeni namni mallaqa mubaarakiin Oromoon akka irraa dhaabdu godhe tokkoon. Ijoollee shamarran mana madaamii jiran. Sanii wal qabatee mubaarak achi booda waa'ee qabsoo Oromoo illee hin dhiise mubaarak jedha. Pirezidaantii Maammeen mallaqa ijoollee shamarranii irraa dhaabbate Oromoon itti baannane achi booda maal ta'e? Mililik nugusnoo jechuu jalqabe. Mililik nugusnoo maaliif ree Oromoon nabbaannanee jira qaata maqaa Jawaariin shaqqala amma maqaa faannootiin shaqqaluu qaba jedhee murteesse. Amma ammoo maqaa shaabiyaatiin shaqqaluu qaba jedhee amma alaabaa Eertiraa uffatee ta'a argaan jirtanii. Argaan jirtanii. Alaabaa Eertiraa uffatee har'a Eertiraan isa caale hin jiru shaabiyaan isa caale. Faannoo alaabaa faannoollee uffachuun isaa waan hin oolle. Guyyaa mara mikii bira dhaqee mililik nugusnoo faannoon jegnaanoo faannoon dazaanoo mililik dazaanoo jedhee nama Oromoo harka muree harma mure kana goota Oromoo fakkee godhee haasa'a. Maaliifi pirezidaantii Maammeen jireenyi isaa guutuun mallaqa wajjin ta'e. Amma kuni alaabaan kun alaabaa maaliiti? Qabsaa akkanaa kana ture duraan. Qalama dibatee abaaboo fakkaatee mallaqa shamarranii irraa machan. Jawaar fakkaatee mallaqa shamarranii irraa daaraa godhaa ture. Warra har'a amma hoo Oromoon amma giiftii abaaboo namni pirezidaantii Maammeedhaa kennu hin jiru. Uummanni Oromoo falli jiru maaliree amma faannoo ta'uu qaba bakka. Faannoon amma Oromoo ni jibbaa miree amma uummata Oromoo kana busheessee qabsoo Oromoo kana busheessee faannoo irraa waa shaqqaluu barbaada. Qabsoo Oromoo kanatti duulee gama shaabiyaa goree uummata shaabiyaa kanarraa waa butuu barbaada. Pirezidaantii Maammee jechuun isima tanaaf hojjeta. Namni gariin kanan beeku obboleessa bira dhaabachuu dhiisee garas goree maali obboleessi akkanaa? Isa kana waa'een pirezidaantii Maammee jechuudha. Kanaafi kan akkasitti nu hubadha. Maammee hin komatina. Maammeen birrii qabaatanii hojjetan daa'ima isaallee isinitti hin gurgurata. Jaartii isaallee isinitti hin gurgurata. Nama akkanaa komachuun hin barbaachisu waan ta'eef pirezidaantii Maammee irraa laalina hin komatinaallee yoo dandeessan mallaqaan bitachuu hin dandeessan. Birrii wayii itti ergitanii akkana godhii naa dubbadhuu narraa iyyii maal jedhii waan akkasiisan. Waan akkasii godhuu hin dandeessanii. Kanaaf hojiin pirezidaantii Maammee waa shaqqaluu gama kana fakkaatee waa butatu gama kana fakkaatee waa butu. Saniin bira dabree qabsoollee hin beeku waa'ee qabsoollee hin beeku. Inni wanni inni jiraatuuf garaa isaa qofa. Kanaafi shaabiyaa fi faannoo irraa gara bilaafiseef ni shaqqalata. Kuni faaktiidha dhugaa isinitti himaan. Namni amma isaa giiftii kennu shaabiyaa fi faannoodha. Jararraa amma gara bilaafiseef waa butata. Oromoon amma booda isatti waan takkan kennu. Nam tokko Oromoon isatti waa kennu hin jiru. Uummanni Oromoo argee jira kaa ija banatee ilaaleera.
guyya makaleessaa kana wanni inni dalage Oromoodha baqiidha. Obboleessa garaa isaa wajjin dhalate ganee gamas goruun isaa kun bichaan Oromoodha faaktiidha jechuudha. Kanaaf akkasii aganuma isin haasofsiisuu dhufne hundi keessanuyyuu baga gammaddan ummanni Oromoo hawaasni bal'aan maammeen baay'ee sanillee beekuu miti. Nama isin bira dhaabate nama miskiina deeggaru nama tumsa miskiina kennaa godhu sappoorti gootan kuni baqiidha. Kanaaf hundi keessanuu yeroo gaarii naa qabaadha. Galatoomaa isiniin jechuu barbaanna. Malkaam gize.